nagaa akkam jirtan hiriyoota tiyyaa baga gara chaanaalii kanaa nagaadhaan dhuftanii chaanaalii kana irratti barumsa Ingiliffaa yeroodhaan ni argattanii har'allee barumsa Ingiliffaa waa'ee singular and plural noun kan jedhu isiniif qabadhee dhiyaadheen jira jechuudha. Barumsa Ingiliffaa chaanaalii kana irratti barumsa hedduu hojjetamanii jiranii seentanii cheekii gochuu ni dandeessan jechuudha. Akkasumas Telegram kiyya join gootanii barumsan ani yeroo hundaa gadhiisu linkii isaa Telegram irratti illee isiniif gadhiisuu nan danda'a jechuudha. Kanaafuu description jala jira seentanii cheek gochuu ni dandeessanii. Warroonni haarawaa taatanis subscribe gootanii yoo barumsa ni barbaanneettan jechuudha. Subscribe godhaatoo mallattoo bilbilaa tuqaatoo barumsiin ani yeroo hundaa gadhiisu isin bira ga'a jechuudha. Har'a maal barannaa akkuma isinitti hime singular and plural noun kan jedhamu jechuudha. Maqaalee qeenxee fi maqaalee danuu kan jedhaman kanneen ni baranne jechuudha. Maalinni fakkeenyaaf amma salphaa isinitti fakkaachuu danda'a jechuudha. Garuu warroota eegaltootaaf baay'ee fayyada jechuudha. Singulaariin maalinni pluraaliin maalinni kan jedhu kana beekuu qabdan jechuudha. Dura wanti tokko qeenxeedhaan kan waamamu maaliidhaanii wanti tokko immoo danuudhaan kan waamamu akkamitti kan jedhu jechuudha. Amma singular kan jedhamu kun maalinni jechuudha. Singular kan jedhamu wanta qeenxee ta'e tokko jechuudha. Wanta tokkoof singular jenna jechuudha. Amma fakkeenyaaf a dog yoo jenne dog jechuun sareedhaa miti saree tokko jechuudha. A dog yoo jenne saree tokko jechuudha. Plural yoo ta'e immoo dogs saroota jenna jechuudha. Dogs yeroo baay'ee pluralii kanaaf maal itti daballaa s tana itti dabarra jechuudha. S yoo itti daballe yeroo baay'ee danuu yookaan baay'ina isaanii agarsiisa jechuudha. Danuu isaanii yookaan baay'ina isaanii agarsiisa yeroo baay'inaan S yoo itti daballe jechuudha. Amma asirratti akkuma ilaaltan dog kan jedhu takka doggiin takka sareen takka jechuudha. Achimmoo dogs saroota kan jedhu bakka bu'a jechuudha. Inni biraa immoo an animal beellada amma beellada takka bakka bu'a jechuudha. Kuni an animal kan jedhu kun beellada takka bakka bu'a jechuudha. Asitti ammoo animals kan jedhu kun beelladoota jechuudha. Beelladoota hedduu bakka bu'a jechuudha. Kun an animal kan jedhu tokko qeenxeedha. Animals ammallee s itti dabarle jechuudha. Argitaniiti s kana yeroo baay'ee danuudhaaf fayyadamna jechuudha. Kanaafuu hin irraanfatina jechuudha. Animal jenna jechuudha. Kan biraa ammoo student yoo jennu barataa tokko qofa waamne jechuudha. Amma asitti barataa tokko qofa waamne. Student yoo jennu barataa tokko qofa waamne jechuudha. Barataa garuu barattoota jechuu barbaanne maal jenna? Students jenna jechuudha. Plural noun yoo fayyadamne jechuudha. Ifaan pronunciation fi plural noun jenna jechuudha. Okay, kan itti aanu immoo country amma tokkoof country jechuu dandeenya. Garuu hedduuf yookaan baay'eedhaaf maal jechuu dandeenya jechuudha? Countries jechuu dandeenya jechuudha. Tokkoffaan amma akkuma asirratti isin ibsu yaale dog yoo jenne maal jenna? Tokko dogs yoo jenne baay'eedha. Lamaa fi isaa ol jechuudha. Inni biraa immoo an animal jedha. Akkasumas baay'ee yoo barbaanne immoo animals. Student yoo baay'ee barbaanne ammoo yookaan yoo plural noun godhuu barbaanne students. Akkasumas country biyya jechuudha. Countries biyyoota kan jedhu bakka bu'a jechuudha. Okay, amma immoo hima keessatti yaa ilaallu. Garuu maalan isinitti himuu barbaada yoo isinii galuu kan baatu ta'e yaadanaaf barreessa jechuudha. Barumsa kanarratti barumsa kiyyarratti yeroo hundaa yoo kan isiniif hin galle ta'e hangan danda'uun isiniif fooyyessuu nan yaala jechuudha. Chaanaaliin kun kaayyoon isaa barnootumaaf waan ta'eef kanaafuu isiniif fooyyechaa jechuudha. Barumsi biraatillee warri haarawaa taatan isinitti himuuf barumsi biraa gara viidiyoo 140 wayii ni jiran jechuudha. Seentanii cheekii gochuu qabdu jechuudha. Barumsa ni argattanii isin fayyada jechuudha. Kanaafuu seenatoo cheekii godhaa jechuudha.
barumsa irraa argattanii yoo xiqqaate hanga ta'e irraa argattan viidiyoo kana hundarra jechuudha. Okay, amma asirratti maal jedha? Singular hima keessatti ilaalla jechuudha. Singularii fi plurarii hima keessatti ilaalla jechuudha. Asirratti singularii yoo ilaallu kan qeenxee kana jechuudha. Maqaalee qeenxee. An ant is an insect. 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 Amma asirratti tokko agarsiisa jechuudha. Antiin tokko jechuudha. Ant kan jettu tun maal ishiin takka jechuudha. Kan itti aanu ammoo a cat is an animal. An animal kan jedhu duratti tokko agarsiisa jennee miti. A cat is an animal. A cat is an animal. A cat is an animal. Jennee jechuudha. England kan itti aanu ammoo England is a country. England is a country. England is a country. Jennee jechuudha. Amma asirratti England biyya takka qofa waan taateef England is a country jennee jechuudha. Takka waan taateef asirratti insect jechuun ilbiisa. Cat jechuun ni beektanii. A cat is an animal jechuun maalinni cat jechuun adurreedha. Adurreen maalidha jechuudha? Beellada jechuudha. England is a country. England biyya jennee jechuudha. Plural noun yoo ilaallu immoo maalinni ants are insects. Ants are insects. Ants are insects. Ants are insects. Jennee jechuudha. Ants are insects. Itti aanee immoo maalinni asirratti amma hedduutu jira jechuudha. Baay'ee yoo ta'e SCS itti daballee miti baay'ee waan ta'eef jechuudha. Achi ammoo cats are animals. Cats are animals. Asirratti illee hedduu agarsiisa jechuudha. Hedduu agarsiisa. Cats are animals. England and Turkey. England and Turkey are countries. England and Turkey are countries. Amma lama agarsiisa jechuudha. England fi Turkey biyyoota jennee jechuudha. Amma danuu agarsiisa jechuudha. Kanaaf jechuudha. Egaa kanuma fakkaata jechuudha. Barumsi keenya akka irraa fayyadamtan abdiin qabaa. Barumsa biraatillee akkan isin barsiisu yookaan akkan akka barattan kan barbaadan yoo kan jiraatu ta'e koomentii irratti naaf barreessuun irraanfatinaa jechuudha. Barumsa kamuu yaa ta'u naaf barreessaa jechuudha. Kan danda'amu yoo ta'u warra eegaltootaaf kan ta'u yoo ta'e rakkoo hin qabu jechuudha. Ni barannaa. Kanaafuu warroonni laayikiin godhin laayik godhaa baa jechuudha. Akkasumas namoota biraatiifis ni fayyada jettanii waaddan sheer godhaaf jechuudha. Iddoo adda addaatti sheer gootanii namoonni biraatiifis akka isin irraa fayyadamtanitti namoonni biraatis akka irraa fayyadamtan godhuu ni dandeessan jechuudha. Akkuma amma bakkuma jirtanitti nagaanaaf ta'a isinan jaaladha. Nagaatti.